namda koyo dogongorellee akkamitti dogongore jedha walillahi alhamdu minna haaluma bareeda jira laakiin akkas isinii galaa miti isaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala khayrii haa godhu akkasii ammas yaamsanii dhiyeessaaf kiristaanotaaf matootii kiristaana ofiin jedhaniitiin taa'an yoo nama jajjaba taatan qaxale yoo taatan yoo macaafa amantii keessanirraa dhuguma gadi dhaabbii qabaattanii waa beektan marii isinii dhiyeessinaa marii abbama barbaadda wajjin mari'attanii kootta mari'adhaa gurguddaa keenya kan jettan ka irra caalu keessan filadhaati ka irra dubbatu waaqummaa Yesuus Kiristoos haa ta'u macaafni keessan kun qulqulluu ta'uu fi qur'aanni qulqulluu ta'uu haa ta'u ama ajandaa kiristaanaa qofa irratti isiniin hin jedhu ajandaa kamiyyuu ajandaa islaamaatii fi kan kiristaana jiddu galeessa godhate isinii irra deebi'a matooti kiristaanaa kan dhufin jettan paasterii qabdanillee yoo qabaattan qeessillee yoo taate isinii galee miti isaa nama waa dubbiseetiin beeku koottaati marii godha marii ajandaa jiddu galeessa irratti ajandaa garanaan dhaqne garas hin dhaqne arrabaan maletti maaliin maletti osoo nutillee isin hin jeeqne saatii isinii qabne isinillee saatii qabattanii wal jeequudhaan maletti koottaati yoo jajjaba taatan yoo amantii keessanirraa beekumsa qabaattan yoo ammas ammoo nuti nama jajjaba yookaan amantii dhugaa harka qabna jettan kootti marii godha abbaa barbaadda wajjin ana qofa hin jedhu isinii galaa miti isaa abbaa barbaadda wajjin alhamdulillah nuti akka ijoolleen jettutti akka garee shahaadaatti afaan barbaadde yoo dhufte afaan hundinuu jira walillahi alhamdu wal minna rabbitu nu badhaase afaan oromooti yoo dhufte illee jira arabiffaan illee yoo barbaadde jira ingiliffaa yoo barbaadde jira jarmaniffaa yoo barbaadde jira kiswaaliidha yoo barbaadde jira alhamdulillah rabbil alamin amaariffaa yoo barbaadde jira kun hundi isaatu jira namoonni dandeettii qaban hundi isaatu jira yoo barbaaddan arabiffaan yoo barbaaddan oromiffaan yoo barbaaddan amaariffaan yoo barbaaddan ingiliffaan yoo barbaaddan kiswaaliidhaan yoo barbaaddan kama barbaaddaniin koottaatii marii godha yoo amantaa keessanirraa kan itti amanamummaa qabaattan taate amantaan keenya dhugaadha jettanii kan amantan taate koottaatii marii godha ajandaa jiddu galeessa irratti ajandaa isinii filamma kun Yesuus waaqamoo nabiyyiidha nuti nabiyyiidha jenna isin ammoo waaqa jettanii koottaa madadhaa kanarratti Yesuus nabiyyi moo waaqa macaafa qulqulluutu dhugaadha moo qur'aana tuyyuu dhugaadha nuti qur'aana dhugaadha jenna macaafni kun sirriidha miti jennaan koottaan wajjin madadhaa yoo barbaaddan ammoo dhiisaayyuu macaafni keessan kun dhuguma dubbii waaqaati moo miti kootta madadhaa طيب دبلتنا لما سموا نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي أغاتي متكنجدو أكا مجافة كيسا نجالا نسينين أنجديناتي أكا مجافات أكا قرآنات أكا وليقلاتي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ياسو برباد garuu ammoo macaafa keessa nu jalaan seentanii homaa hin jedhina seenuun dirqama waan ta'eef jecha dabalataan Yesuus Kiristoos du'ee jettanii amantan nuti hin duune jennaan du'ee jiramu du'ee hin jiru yoo quraana ka sodaattan taate akkuma macaafa keessanitti du'ee jiramu du'ee hin jiru isa kana irratti kootta madadhaa yoo barbaaddan ammoo sillaaseen waaqni sadii moo tokko nuti tokkicha jennaan isin bira sadii isa kana irratti kootta madadhaa isin galaa miti isaa meewwama ajanda jiddu galeessa ta'e wayirratti kootta madadhaa yoo jajjaba taatan isin hin marattan wallahi akka isin hin maranne hin beeku yoo barbaaddan ammoo kabiraalee isinii fidaa ka isin jaalattan waaqayyoo keessantuuyyuu hammeenya dalagamoo rabbitu subhaanahu wa ta'ala quraana keessatti hammeenyi isaa dubbatame kan jiru kootta madadhaa isinii galaa miti isaa kootta madadhaa koottaa mee mari'adhaa koottaati isinii gala mee koottaati mari'adhaa marii tokkichuma qaba hin dandeessan irra isinii deebi'e wallahi hin dandeessanii sodaattan kijibduudha irra isinii deebi'u hin dandeessan sababni isaadha maaliin isinii bade islaamummaan haqa akka ta'e ni beektanii akka muslima afoo dhaabbachuu hin dandeenye ni beektanii akka ragaadhaan muslima afoo dhaabbattanii dubbachuu hin dandeenye ni beektan sababa kanaaf jecha sodaattan osoo sodaachuu baattan isin qiletti galtanii achii wannan jettan mana banattanii nuti amma gaafiillee qeeballaa gaafii isin hin qeebaltanii xayya
mana bartanii isin awwan hin jettan silaa dhuftaniitiin haasoyitan laakiin hin dandeessan isinii himasa kan yoo dandeessan kun ammas isinidhaan matootii keessan abdoo maqaayyuu isinidha tokkicha san abdoo ani islaamumarraa dhufe jedhaame koottu mareedhu jedhaanime ani kun on kaa fiira kun macaafamoo qur'aanatu yusirri dhufee haa mar'atu mee jajjaba mii dhufeetuma haa mar'atu jajjaba marii bifa mariitiin waca osoo hin taane bifa mariitiin gargara san gaggabdee baata yaa abdoo wallah ni gaggabde jaalsatti ejji duraa bakka hin jirtu achi gaate wallaahi sirriime isinii galee gargara san gaggabdee baata sababni isaadhaa isinii galee yoo dandeessan kun ijoolleen kiristaanaa irratti dhiibbaa godha ji'a meeqa kadhachuu jirra amma ji'a 3-4 ijoolleen kiristaanaa gariin dhufanii maaliif jara wajjin maran muslimni illee gariin isaa ka haarawaa jira kan quba hin qabne maaliif kanneen wajjin maranne ka jiru kunniin dheessee hundatti gale dheengaddaa namoonni hedduun keessan hin jirtanii ka akkaawuntii biraatiin dhaqeessanii gale akkaawuntii biraatiin dhaqeetii waa gaafachuu jiran kottaa muslima mee yoo soota qabaatan kottaa ol seenamee yoo soota qabaatan kottaa ol seenamee jechuu jira isinii galee ani akkaawuntii biraatiin jira ol seene gaafichi gaafadha dubbadhu jedhe ta'i dubbadhe akkana ta'e beeke illim meeshe ta'i bachi boodanuu gaafii kan kee gaafii duramee marii qeebaltaa jedhe marii kanuma mari'achuu jirruu miti amma jedhe booda marii kana hin jenne kasaatti qabatan laa hin barbaadu jedhe kun illee dhufe amma iyyuu jalqabanii san boodaan gaafii gaafadhaa naan jedhe marii qeebaltaa hin qeebalu eega dideetti gaafii gaafadhu tole jedhe Rabbi du'i nama jallisaa moo seexana nama jallisaa naan jedhe maal jedhe deebisaaf maal jedhe deebisaaf Rabbitu nama jallisaa moo seexanatu sharrii dalagaa yaa Rabbi sharrii dalagaa moo وبالقدر خيري وشري سني ربي الشري دلقا مو شيطان شري دلقا عنجل مال واقني كان كي واقع في شيطان اللي هو المريتاني شري دلقا نيميتي جدين امبلسي صح امبلسي لأنه متى امبلسي لما شافا كيسي جدين يكون واقني كان كي ما شافا كان كي جد مال شيطانا في واقع اللي هو المريتاني شري دلقا نيمي جدين والله أرجو ما جاب كيسة كسيج جنان خلاص أشرا هذا بدل براكم كونات ده في هذا بريسيني قاله وان ترتيبا كم لسيني قاله بكا دقيقة تك وننجل دقيقة تك أنا من ترسيسا ولقرأ على كل حال يوم مريت شو بربادني كونو كرام بناء كوتو مريت أبدو سينجا كوتو مريت yoo mari'achuu dhabde ammoo ijoollee irratti wanna jechuun sun faayidaan qabdu. Isa kana asirraan dubbadhaa. Walii galatti kan jechuu barbaade isa kana lamaanii. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ijoollee kiristaanaa alhamdulillah rabbil aalamiin hedduun isaanii hubatanii jiranii. Gara islaamummaa kana yaa'utti jiran walillahi alhamdu wal minna. Islaamummaatti dhufu jiran. Har'ayyuu shahaadaa qabsiiftanii kaatannatti fakkaata tokko ijoolleen biraallee ni jiranii yoo rabbi jedhe torbaanuma kana keessa ta'uu danda'a. Islaamummaa ijoolleen qabatan kan biroos jiranii. Biiznillah tabaaraka wa ta'ala ni qabatan. Islaamummaa shahaadaa dhaabbachuu hin dandeessu taphataateessa. Dabalataan ammas nuyi miti shahaadaa kan qabsiisu rabbii tokkicha isa samiif dachee uume shahaadaan itti fufa sillaaseen ni kufa waaqni sadiin jiru tokkicha waaqni sadiin jiru tokkicha rabbiin lama hin jiru isa qofa inni tokkollee hin jiru. Kanaafuu sillaaseen ni kufa kun shakkiin godhatina sillaaseen kufu. Sini galaa miti isa sillaaseen kufu namoota hedduu biraa kufaatiin deema. Alhamdulillah namni shahaadaa qabataa deema walillahi alhamdu wal minna sini galee kuni akkasiidha. Jarri akka tasaadha yeroo gari beektanii ebaluu kiristinnaa deebi'ee jedhani. Nuti kana lafaayyuun fuunu nuti ebaluu kiristinnaa deebi'ee ebaluu minna isheen ta'e xaaxaa keenyaa miti nuti. Ebaluu ta'ummaa seenee ebaluu kiristinnaa deebi'ee nuti kun keenyaa miti kun hojii keenyaa miti inni kun. Nama hammeenya rabbiin isaa beeku amantii biraadha kennaaf. Nama qajeeluma baree jaalala isaa beeku rabbiin nama rabbi isa jaalate islaamummaa badhaasa. Nuti yoo dhufeetiin ani kun islaamummaa qabachuu barbaadu nuun jedhe harka ol qabi jennaan. Khalaas. Ashhadu jedhi khalaas. Yoo kafaree
Maaliif addunyaan guutuun hin kafarin maaltu nu dhibe isaa nuti? Kanaaf musliimni waan tokko cinqaarra hin qabnu akkana kana. Madrasaa Nabiyyi Muhammad alayhi salaatu wassalaam. Akkasiiti yebboo irraa bahuudhaaf deema. Mee eenyuun dubbisame amma? Laa ilaaha illallah haasawaa isinitti dheeresse yebboo mirqaanee isinitti dheeresse isaa jiru. La hawla walaa quwwata illaa billah. Innaa lillahi wa innaa. Mootummaa jirtaa? Mootummaan guyyaa natti dubbatee jira. Gargara kana haasawuun barbaanne fa'a. Turuu hin danda'u wallahi osoo silaa yeroo irratti taate waan tokko halkanii Ustaaz Hamdiin Faatinii jedhan jarri ni turti inshaallah. Yoo ani irraa baheeyyuu homaan ta'u. Hayyee eenyuun dubbisamee namni haaroo shawaa jirta shawaa eewwaa. Shawaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Sagalee ol qabi mee waan qabdu ol qabi waan hin qabne sin gaafanna. Dagamu sagalanti. Akkas waan qabdu guutuu ijooluma qabi. Inshallah. Gaaddenyaati takkatu wal moromneeti waa'ee ishiin kiristaanaa ni musliimaa. Isa san gaafachuu seenennaan immoo kophaatti malee gaafadhu naan jette garoon illee asirratti hin gaafadhu naan jette nama diddee Yesuus Kiristoos du'eeraa naan jette hin duuneen naan kanarratti wal moromne. Waan baay'ee irratti wal moromne garuu kana kanan gaafadhaan jedheen. Na bira jirti ammaayyuu. Amaarenyaa dubbatti garuu. Amma si bira jirti? Na bira jirti. Amaareffaan itti dubbattani? Waa. Saatii irraa bahu ga'ee jiru inshaallah. Asiin inni dubbadhu jechaa jirti jechaan jirtu amma? Garuu hooma kana qofa bichaa dhaggeeffachuu barbaadde mana diddeetti na diduudhamma. Raqama isaanii fuudhee. Yalla inshaallah yoo rabbi jedhee. Eeywa nama waa hubatuudha nama wanna macaafa dubbisu. Duraanii musliima turtee warri ishiillee mallee musliima ijoolletu kiristaana ta'e malee. Amma karaa qulqulluu argadheen dukkana keessaa gara ifaatti dhufee waan hunda baradhee jette. Dukkana maal baatee miti. Wedduu caaluu qofa osoo itti qara'uu dandeesse guyyaa tokkichaan islaamummaa deebite. Isun waan tartiiban qabne karaa dukkanaa jetti. Dukkanni si nyaatu waan kan keetu himachuu hin dandeessu. Tayyib waan lakkoofsa si kennaatiif ooluu si deebisa. Na dubbisiin inshaallah boruu takriban boruu fa'a. Ayyaayye. Sirbaa fi ijoolleen mirkaansanii ijoollee waan beekni gadi beektanii kanaaf waa baradhaa jenna jira keenya. Ijoollee meeqa ijoolleen asirratti dhuftee bu'aa islaamummaa qabattu. Wallaahi islaamummaa deebitu jechuudha. Hedduudha. Sababni isaadha ijoollee waan tokko hin beekne faarfannaa kana dhibananii shamarran kunoo waan akkas waa qalbii nama butu kana jaalatanii misan boodaan beekaa kanumaan madaalan amantii. Kanaan madaalanii erga sanii kufrii keessa kan badan gadiin isaanii jiran. Sinigalee isa kana immoo dukkana keessaa inshaallah hinuma ba'an yoo rabbi jedhe biizinillah. Rabbiin keenya haa laaffisuuf. Tayyib. Kan biraa eenyudha? Namas kee dubbisee beeku. Ijoollee akkanaadhaa guddaatti itti nabbabu iyyuu hin barbaachisu. Hubachiisuuf deemuudhaa miti. Waan tokko waan dubbisaniiftu jira. Ijoollee bari beeytanii keessattuu shamara faarfannaa itti bananiitiin mirkaansanii ergasanii Yesuusin fudhadhu jedhanii akkasitti kajallisan galiin isaanii jiru. Kanaaf bar waa baradhaa jennaa jira keenya. Namni waa hin baranne yayyiin bakka hundaa isa nyaatti. Wallahi yayyii isin nyaata. Wanni isin ajaa'ibsiisu ammoo namni islaamummaatti dhufu gaafa inni dhufuyyuu nuti isa yaamneeti miti nu bira dhufteetu islaamummaa qabadha gaafa jettu waa barattee jirtaa hubattee jirtaa jennee ni gaafanna. Jarra ammoo kunoo Yesuusi jaallataa minammineeshin siif godhama. Dabalataan amma sammuu namni islaamummaatti dhufu irra caalaan parsentii 80 kan ta'u namoota waa beekan.
Isin galee irra caalaan ijoollee waa beekanidha. Ijoolleen islaamummaatti dhufan. Paarsentii 80 kan ta'u yoo paarsentii 20 ta'e waan beekne taate malee. Garuu ijoolleen kiristaanummaa seentu islaamummaarra maal beektaa jedhan maal waaqessaa turte? Eessa sagadaa turte? Mee maal waaqessaa turte? Waan ta'u waan wayiidha dubbadhu. Mee quraana bakka takka qare? Wanni tokko hin jiru. Maal turte? Mee tanuma gaafadha. Maal duraan gaafa islaamummaa keessa turte? Maal waaqessaa turte? Hin beektu waan tokko. Waan waaqessaa ture hin beeku. Maal waaqessaa turte? Waan waaqessaa ture hin beeku. Wallahi ijoollee akkasiin argee. Takka na bira dhuftee guyyaa tokko beekaa. Ani islaamummaarraa kiristaanaatti dukkana keessa gara islaamummaa gara dukkana keessa gara ifaa dhaqee jira naan jette. Islaamummaarraa gara kiristaanaa ta'e islaamummaa beektaa maal waaqessaa turte jedheen xiqqishuma gabaabse. Maal eenyuun waaqa jedhaa turte wayita islaamummaa keessa jiru hin beeku. Ka waaqessitu hin beektu gaafsan hin beeku. Akkamitti islaama jedhamtere bakka akkanumatti. Waan akkana kanatu jira. Isin galee waan faayidaa hin qabne.